Jirra jirtu hordoftoota keenya egaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataati. Sagantaan yeroo kaayyoo simbira ga'uudhaaf yeroon isaa qaqqabnaan nutis kun stuudiyootti argamneeti kan nuti jirru. Bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru. Sagantaa keenya egaa hadhaa kanan beeksisaa isin wajjiniin turu keessummaa tokko qabadheetiin jira. Keessummaan keenyas egaa kan mukuunu baasaa nu wajjiniin yeroo gaarii dabarsuudha. Isinis nu wajjiniin yeroo gaarii dabarsaan isiniin jedha. Baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaan eede. Mee ansi beeksisuurraa atumti utuu of beeksistee wayyaati. Hordoftoota keenya wajjiniin wal barri. Numuga lafa seenaa lafeensi kisaa barachi akkam bukkaaneetti hidhabaa nu tolchi suni nadiina bartee ne bakka buutee dhabuu nan sirraa hinaafu barduu caccabuun sannatti fi jilaloo dabbaliin geessa karaa nallee boohee siillee boohee garaan. Weellisaa Muhiddiin Jamaal jedhama. Tole egaa Muhiddiin sagalee bareedaadhaan kunoo wal barteeti kanatti jirtu. Weellisaa Muhiddiin egaa barnootaanis sadarkaa MA irra akka geessee jirtu, MA kee xumuruurra akka jirtudha kanan odeeffadhee jiru. Akkam hojii aartii kana jalqabde moo barnoota dursitee jalqabde moo akkamittiin gara aartii kanaatti dhuftee barnootaan immoo of ga'oomsanii ka'anii aartii kana cimsuu keessatti barnootiniif aartiin akkamitti ibsita? Dura akka carraa ta'ee aartii fi barnoota wal bira qabeenya yoo ilaallu dursa aartii hawwisoo keessatti hin guddadhe. Isa immoo gumiilee afaan Oromoo manneen barnoota sadarkaa elementarii jiran sadarkaa tokkoffaarra jiranii fi achirraa eegalleet aartii keessatti hin guddadhe keessaa muuziqaa keessatti yeroo sana hawwisoo seenee baandii jechuudha. Baandii muuziqaa seenee hawwisoo keessatti guddadhe. Akkuma kanaan deemaa jiru yeroo isaan fuudhee yuunivarsiitiin ergee jechuudha. Kanaaf akka bifa ammasitti hime kanaani aartiitu dursa jechuu barbaadeeti. Ergas yuunivarsiitii deemee yuunivarsiitiillee erga deemeen booda akkasumatti osoo hin dhiisinii baandiin yuunivarsiitiin jira. Baandii sana keessa ture. Achii baanaan illee akkuma hojiilee uummata bira ga'an irratti mul'atu ittuma fufee jechuudha. Barnootaa fi aartii wal bira qabee yoo ilaalu barnoonni namni tokko kennaa uumamaan qabuu fi dandeettii qabu sana akka gaariitti bocee uummata isaa biraan akka gahuu fi waan akka gaariitti gargaaru jechuudha. Addunyaa tanaan wal baraa namni barnoota yoo qabaate haga tokko akkaataa qabeenya isaa sana aadaa isaa, duudhaa isaa, eenyummaa isaa waan hawaasa isaa sana mataa isaa akkaataa itti hawaasa saniif dhiyeessuu danda'u irratti waan komitmentii mataa isaa qabata jechuu barnoonni. Kanaafuu kennaan barnootaan yoo deeggarame irra hin filatama, irra jaalatamaadha jedheetiin abdadha. Barnoota immoo akkuma ati jette digirii kiyya jalqabaa Maanajimentii Yuunivarsiitii Diilaatti baradhe. Digirii lammaffaa MBA Masters of Business Administrationidhaan xumuraa jira jechuudha. Carraan itti sirboota kan kee ilaalu argadheen ture. Sirboota keessatti falaasamoo itti kan natti mul'atu. Sirba kee tokko keessatti yeroo namoonni dugda walitti galagalchanii taa'antu mul'ata. Isa tokko keessatti immoo yeroo dallaa wayii cabsanii deeman wayiitu mul'ata. Kaan keessatti immoo lafa goggogaa wayirra yeroo ejjetanii deeman wayiitu mul'ata. Mee sana akkamitti ibsita? Sirboota hedduu keessatti wantoota falaasama akkasii wayii yeroo baay'ee mul'atu waan ta'eef mee kana hordoftoota keenyaafis ibsi. Jalqaba irratti ani akkamitti amana hojii kiyya hunda keessatti wanta wal fakkaataa fi ani akka wal fakkaatu barbaadee godhe jechuudha. Aartiin haasaa idilee fi haasaa guyyaa hawaasni idilee ta'e godhuurraa wanta adda isa godhu bifa aartistik ta'een dhiyaatuu danda'u irra jiraata jechuudha. Isa jechuun waggoottan itti aananii umrii dabalataa dhufuu fi haala qabatamaa amma jiru irratti illee hiikaa qabaachuu danda'u irra jiraata tokko. Lammaffaa namni bifa aartistik ta'een waa irraa barachuu danda'u irra jiraata. Miira gabaabaa fi miira yeroo sanii fiilingii yeroo sanii qofa ibsuu danda'uun irra hin jiraatu. Konteekstii kanaan haala amma ka jedhe kanarra dhaabbadhee sirba ammati jette tokko sirba maddoolaabuti. Sirbi suni danqaa rakkoo hawaasummaa diinagdee uummanni keenya keessa ture yeroo sana haala qabatama yeroo sana arginiin kan ibsudha jechuudha. Sirba sana irratti maaltu ture dargaggoonni handhuura turanii waa'ee maddoolaabuutti kaafamaa ture.
bakka sana warri turanii akkuma beekamu Oromoon yeroo hedduu madda walaabuu waliin wal qabatee wanti hedduun isaa qaban jira. Isa jechuun Oromoon hundi madda walaabuu dhalatee gandi hunduu achii jechuu barbaadame osoo hin taane tumaan seeraa Oromoodha lallabni Oromoodha achii madda waan ta'eef madda walaabuun Oromoo keessatti gatii guddaa qaba. Achirra dhaabbanneeti waa'ee Finfinnee kaasuudhaaf yeroo sanitti rakkoolee adda addaatu handhuurarra tureera. Haala qabatamaa rakkoo ture sana keessatti rakkoon sun qabsoo sabaa keessatti sammuu namoota hundaa keessatti gaafii waan ta'eef namoonni muhuu keessa jibbaa keessa uffifachuu keessa seenii dugda walitti garagalchanii bibittinnaatee qaaman bakkuma tokko jiru. Sana ibsaa jechuudha. Dallaa wayiitti immoo itti ijaarameera. Dallaacha keessa qoreetu jira. Fardi dallaa san keessa jiru mootu lugaaman sakaalameera. Fardi lugaaman hin sakaalamu. Fardi akkasumatti sakaalamu. Kanaan immoo namni waan san walii galchuudhaaf dadhabu tokko jira. Naannawa magaalaatti mootu magaalaa tokko keessatti haala magaalaa isa qabatama sanii fi bifa abbaa magaalaa sanii fakkaatuun beeksisa maxxanfatanii osoo hin ta'in eenyummaa isaa bakka biraatii dhufee maxxanfatanii waan deeman tokko jira. Isa san irratti namni waan ofii fayyadamuun akka irra jiraatu geejjiba tokko dabarsee geejjiba itti aanu kan suuraa goototaa fi waldaa tokkummaa jedhu qabu wayii fayyadamuun inni waa'ee dinagdee ibsaa inni kun waa'ee hawaasummaaf siyaasa namni keenya keessa ture ibsaa jechuudha. Kan dhumaa gara dhumaa sana yoo dhufne immoo faantitee irratti wanti ture jechuudha. Faantitee kuushii falaa faantikee qeerroo Oromoo faantikee ni boojitee ammallee ni boojitaadha. Qarriif qeerroo Oromoo wal cinaa qabeetiin haasaa jechuudha. Faantitee jaarraa 100 fi jiidha. Karaa natti irra deemtee furmaata kenna ta'eeraadha. Faantitee jiidha waan ta'eef furmaata sabaa ta'ee jiraadha. Karaa natti irra deemtee garuu gogogaadhaadha. Karaa hin dhumatin, karaa dheedhii, karaa danqaa, karaa rakkoo, karaa gogogaa irra deemtedha. Sanan dargaggeessi suni wantoonni inni irra deemaa inni irra fiigaa ture kiliipii san irratti wanti mul'isan danqaa cinqaa waan hin uumamin waan hin xumuramin jechuudha. Kana akkaataan itti sirbi tokko dhiyaatuu qabu kanatti amanaan. Waan darbes keessatti ibsuu hin danda'a. Waan gara fuulduraas ibsuu hin danda'a. Madda walaabuu mucayyoo madda walaabuu fi hiriyoottan wajjin guddatanii mana dallaa ta'u keessa mana barnootaa ganda ta'u keessa jiran akkaataa itti muka aansan irraa seentaritti. Ligidii qorraa cabbiin dirmammaa hedirri koo nadaamaa sittiin ta'in irraa haftee boruun ko'edha. Tumaa yaayyaa gullallee beektaa gosa kana gidduu kana kaa'ee Oromoon Finfinnee handhuura Oromiyaa godhate. Seeraan tumameeti lafti kun handhuura Oromiyaa kan ta'e. Lafa handhuura keetii kanarraa hin hafinii nadaamaa sitti ta'a. Nadaamaa jechuun sheenaa sitti ta'a. Gaabbii sitti ta'a jechuudha. Kanaafuu ijoollee sana mukii san keessaa baastee qarreen takka wal taasiftee maal jettee dhumarratti fardallee lugaama keessaa sirnatti deebiftee haala sana baay'ee namatti tola. Nama sirriitti ilaaleef falaasamni sun ergaa guddaadha kan inni qabachi keessatti akkaataan itti fayyadamtee jechuudha. Meegaa hojiiwwan hedduu hojjetteeti kanatti jirtu sirboota kan kee keessaatii mee dhandhamumaaf muraasa hordoftoota keenya biraan geenyee ittaansuudhaanis immoo ergaa ispoonsaroota keenyaa simbiraan geenyaa qarcaan sheekoo fi tireeding ispoonsara keenya pilaatiineemitii akkasumas immoo bishaan faamillee ispoonsara keenyadha. Ergaawwan isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u nu faana tura. Buna qulqullinaan oomishee biyyoota 20 olitti gabaa addunyaatiif dhiyeessuudhaan buna biyya keenyaa beeksisaa kan jiru dhaabbanni daldala buna qarcaanshee aantummaa hawaasaaf qaburraa ka'uudhaan oomishaa fi oomishtummaan akka guddatuuf qonnaan bultoota deeggaruun biqiltuu bunaa sanyii filatamaa baay'isee hawaasaaf raabsuudhaan leenjii dhimma bunaa fi eegumsa naannoo irratti kennuudhaan miseensota isaa buna qulqullina qabu dhiyeessaniif kafaltii addatti kafaluudhaan hawaasa naannootiif mana barnootaa ijaaruudhaan itti gaafatamummaa hawaasummaa karaa adda addaa bahaa jira. Kanaaf buna qulqullina qabu oomishnee gabaadhaaf dhiyeeffannuun ergaa keenya. Buna qulqulluu gatii gaariidhaan dhaabbata daldala bunaa qarcaanshee. Yeroo dadhabnee dheebonnutti maatii keenya waliin jaalalaan kan qooddan imala keenyaaf galaa kan nuuf ta'u bakka hojii keenyatii kan hin dhabamne bishaan faam bishaan isiniif malu.
Faantite hayyeeta walabummaa hayyeeta birmadummaa hayyeeta walqixxummaa. Faantite hayyeeta walqixxummaa hayyeeta walabummaa hayyeeta birmadummaa. Aadaa walaabuu bineensi nyaatu dhalti. Asgootuu takkaa wajjinoo laalakka asgootuu takkaa boodallee laalakka asgootuu takkaa jammiyaana ranka asgootuu takkaa boodiyaana lakka. Ifannoo akka qabna haadhugumaa oromtiitti diyaa akkam jirta nagumaa. Karaa nattiin jabatiin eegarii namidhaa silaatu beekaa yabarraa keetiraa diidaa fi baleen eeguu fi jabaleen doonii sitti dhuunfaa roobe fi kannaaleen miilaan asirraa naguu akka malumaa dandufaa akka galaanaattu. Dirree dhawoo jirta handhuura jaalala mandaarina tiyya yoomnu feensi laala ndeekaa romiina sibbeekaa daldalas namummaa bareedoo naamusirraa bara. Bareedduu tiyya nyaamni akka nuumaani yaadati na dhagaayiini. Bareedduu tiyya anjalala keetiif yaa maaluma balleessaan kiyya. Gamtaa imana Oromiyaan. Beeksisaa hordofnee walitti deebineetii kan nuti jirru hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan egaa OBN irratti sagantaa yeroo kaayyooti. Sagantaa yeroo kaayyootiinis egaa keessummaa keenya weellisaa Muhiddiin Jamaal wajjiniin taane mukuudhuma wal baasaa egaa kunoo sagantaa keenyas isin affeeraa wajjinumaan turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Muhiddiin egaa ammas walitti deebineetii kan nuti jirru hordoftoota keenya wajjiniin mee waan tokko kaasuudhaaf jechuudha. Bilchinni walaloo yeroo ammaarra kan yeroo duriitu caalaa jedhama. Akkasumas immoo yadaloon hin barreeffamaa jedhu. Mee ati akkam jetta? Bilchinni walaloo kan yeroo duriirra kan ammaarra kan durtu caalaa waan jedhu sun aga tokko nallee na amansiisa. Akkamitti yoo naan jette kanaaf jecha walaloo waggaa 50 dalagame har'atti illee dalagaafa jiruuf. Waa malli nuti jenne bitaaf mirgae wanti gaafsan jedhame har'allee hin dalaga. Dallooleen cibookis hiriiratti jabbii nyaata jedhan har'allee hin dalaga. Ijoollee meettaa gamamaaf ijoollee waan maal ijoollee waan fuuteen galchine har'allee hin dalaga. Tokko bilchina hin qabaatee dhaman. Kana jechuun walaloon yeroo ammaa bilchina hin qabaatu jechuun waliin qabatu garuu. Sadarkaa isaa dhandhamni isaa adda addaa jechuudha. Inni immoo dhalootarraa dhalootatti adda adda ta'a jechuudha. Achi keessatti wanti walaloo irratti xiqqoo bilchina hin qabu jechuudha. Wal qabatee wanti qabu loojikaalii wanti qabu jechuudha. Walaloon tokko walaloon aartiidha. Sirbi tokko kan barreeffamu himootiif, informaatiif, daayinaamisitti waan jedhamu wal qabatu himuudhaaf, kakaasuudhaaf, raawwachiisuudhaaf. Akaakuu sirbaa amma akkaataa inni ittiin dhiyaatu tartiiba inni ittiin dhiyaatu amma sii kaase kana keessatti wantoonni barreeffaman suni akkuma reef jedhe sana artistik ta'uu danda'utu irra jiraata. Yaadalloon ni barreeffama. Kanaaf jecha mee akkamitti barreeffama? Yaadalloon akkamitti barreeffama? Amma haala qabatamaatu jiru yaadalloon namni tokko riikaardii godhee waraabee nama biraa dhageessisaa jechuudha. Sirbi kiyya kana akkanatti kana nama dhageessaa jechuudha. Inni kun karaa ittiin yaadalloo dhageessan tokko garuu yaadalloon mataan isaa barreeffama. Yaadalloon kun muuziqaadha. Muuziqaan sagalee irraa wanti kan jedhu jechuudha. Muuziqaan jalqaba libsuu ija keenyaarraa daannawanni keenya deemsa miila keenyaarraa bu'uura kanarraa waan diraayif ta'ee dhufe. Kun akkuma jirutti tahee sirbi jiru suni waan beeslaayinii qaba, koordii mataasaa qaba, meeloodikaalii waan adda addaa of keessaa qaba. Wantoonni adda addaa qabu suni sararaan qubee muuziqaatiin barreeffamee kennamaa jechuudha. Tole egaa weellisaa Muhiddiin Jamaal egaa waan gaariidha kanatti kaasaa jirtu. Egaa duratti gaafa hordoftoota keenya wajjiniin wal si barsiisuu hin mukoofnu nama mukuu nu baasu wajjiniin nan jira jedheen ture. Amma immoo egaa haasaa qofa akka hin taaneefi mee sirba kee keessaati tokko sagaleedhumaan jedheeti hordoftoota keenya affeerree immoo walitti adeebinu.
sirboota koo keessa ka'ama hin kaasin kareef yoo dubbadhu sana hin kaasinii fi sirba ji'a jaha dura ammoo waggaa tokkoof deemaa bahee tokko isinii sirbuu barbaada isa jedhuu barbaada. Leenjisoo kiyyaa si dhabbaan biyyaa sirrii nasi jaallatee sirrii bareedduu tiyya an jaalala keenaa wayyaa maalirree balleessaan kiyya bareedduu tiyya an jaalala keetiif yaa maalirree balleessaan kiyya mi'a akkaan wayya bareeda biyya baakiyya yoomus hin jijjiiruuniyya. Maarreega ati sagaleedhaan nu sirbiyeetii kanatti jirtu. Hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan sagantaa yeroo kaayyoo OBN irratti isin bira ga'uudha. Maarreega anis keessumaa tokko qabadheen jira isiniin jedheen jira. Maarreenis mukuun baasaa gaawwaa'ee aartii haasawaa kun wajjinumaan jirra jechuudha. Ispoonsarii sagantaa kanaa qarcaanshee Koffii Tireedingii fi Bishaan Faam Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Maarreegaa Muhiddiin ammas waan tokko jennee gara xumuraatti dhufneerra waan ta'eef keessattuu artiistonni keenya yeroo baay'ee wantoonni nuti dhageenyu maalidha? Sirboota sirbuuf yookaan hojii aartiitti seenuuf fedha isaaniitu qabanii hanqina maallaqaatiin yookaan immoo hojjetanii ka'anii gabaa dhabuurraan kan ka'e duubatti akka deebi'aa jiran illee yeroo garagaraattiin dhageenya. Mee kanaan wal qabatee keessattuu yeroo ammaa kana isa duriirra moo wanti xiqqoo ishee fooyya'ee jiraadha. YouTube irratti illee sirboota isaanii haallitti fe'anii galiittiin argatan ni jira jedhama. Kanaan wal qabatees immoo wantoonni garagaraa ka'anus immoo ni jiru. Mee artiistonni keenya galiin isaan YouTube irraa argachuu qaban akkam ta'uudha kan inni qabu akkasumas immoo abbootiin qabeenyaa YouTube irraa maalidha kan eegamu mee maal jetta kanarratti? YouTubein gabaa teknooloojiin ammaa fidde tammoo aartii ofiisiitiifuu qaamstee liqimstee irra taa'aa miltu jechuudha. Kana maal jechuu barbaade kaleessa namoonni manneen muuziqaa san qaban hedduun isaanii waa'ee Oromoo, waa'ee sabboonummaa Oromoo fi waa'ee Oromummaa irraa wanni beekan hin jiru. Itoophiyaan kaleessaa Oromummaa san keessummeessaan turre waan ta'eef har'a garuu namni Oromoo ta'es hedduun isaa YouTubii kana qabu jira. Wanni yoo inni godhu artistoota Oromootiif bu'aa isaanii yoo inni deebisu garuu hin arginu. Eenyurra dhaabbadhee dubbadhaa aan ufuma mataa kiyyarra dhaabbadhee dubbadha. Waanuma si mudateerraayyuu dubbadhaa jechuudha. Maybe namoonni biraa haala bal'inaan waan ani beeku irratti namoonni gabayaa kanarratti hirmaatan waan artistiin Oromoo itti dadhabee produce godhe rakkoo uummata isaa isa quuqee obsa isa dhorgatee itti dadhabee itti rakkatee walitti qabee cuunfee produce godhe balbala gabayaa sanirra dhaabatanii dafanii harkaan gahachuu qofa malee erga sanii booda outputii san deebisanii artistii Oromoo biraan gahu irratti wanti jiru tokkoyyuu hin jiru. Isa kanaaf reefu ofirra dhaabbadhee dubbadha kasiin jedhee hojiilee kiyya haga ammaa namoota an kenneef keessaa namni anaan bu'aa hojii sanii osoo hin taane thank you namni jedhee hin jiru. Ifin achirraa hudarree mootu akkaataan itti hamilee walii eeguudhaaf itti tattaafatamu mataan isaatu sirriin dhufu jechuudha. Weellistoonni Oromoo garuu sanii oli. Kabajni isaan namaafis ta'ee dhala namaatiif qaban sanii oli. Isa maaliin si raggaasisaa osoma kun jiru itti aananii hojii itti aanu hojjetu jechuudha. Tole egaa guddisneeti kan nuti si galateeffannu hordoftoota keenya egaa sagantaan yeroo kaayyoo hadhaaf qopheeffanne kanuma fakkaata ture. Qopheessitoonni qophii kanaa Abbabaa Magraa, Asfaa Kuma, anis Nasraa Shariif akkasumas immoo gama ogummaa kaameeraatiin immoo Yilqaal Antana nu wajjiniin ture. Weellisaa Muhiddiin Jamaalis nu wajjiniin turtii gaarii waan dabarsiteef si affeerree istuudiyoo keenyatti waan argamteef galatoomsiin jenna fayyaa ta'e. Isinillee galatooma.